Kun Sagantaa raadiyoo daandii haqaati. Raadiyoon daandii haqaa torbanitti guyyaa afuriif afaan Oromoon guyyaa sadii roobii kamisaaf sanbata kan isiniif dhiyaatu yommuu ta'u, sagantaan afaan Amaaraa guyyaa kibxataa isiniif kan tamsaatudha. Raadiyoon daandii haqaa sagalee hawaasa musliimaa bal'aati. Kun sagantaa raadiyoo daandii haqaati. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده الذي استفى وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في قرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول الله سبحانه وتعالى في آيات الأخرى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الحمد لله رب العالمين. كبجم توتاف هردف توتا أكيد فتوتا سغنتا راديو داندي هكا ايين يناخر ربي سبحانه وتعالى رتك أجيل ربي سبحانه وتعالى فأججم نتاني ربي سبحانه وتعالى نغرغار ايين يوكرا سنة رسولا هردف نتاتي ربي سبحانه وتعالى نغرغار ايين دينو تكي نسغافس انجفتو دندينا ربي سبحانه وتعالى أجر بروتانكي يكراكي يرتك اتشاني قبساءن نيك أجيل تجد كرائسان أرقسي تجد لنهدينهم سبلنا. ربي سبحانه وتعالى وروتان كيريف طولد لغن وجين جرجد كناف ور طولد لغ ور كرا كيريف تنمك أجيل شراء ربي نوها تاسسو كبجم توتاكين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالاليف كبجن اسنيف كمنو كان أنكي نارا بكات لكن نفتبين كتامري إدو اسن جفتنوت بيا كيسف بيالت اسنادا كبو أكم جفتن نكيني كيسن بدادا دادو ببارو نما سئي كيسن نغا دكا قدان نغا أردان كيسن نغا كين كيسن نغا أول ما بلتين تيسن نغا يويا جنة هركفوني. كنت تمساس سغنتا راديو داندي هقا نوفمبر 2015 انكولوليس دغدمي 2018 محرم دغدمي توكو كما توكو ديبا افريف صدومي توربا غويا اربيا يوكان غويا روبي استمساتو دا. يا ربنا سكرنا غمجو بيلماني رحمة ما كسناني نملك حسي دنيا دين. يا ربنا سكرنا غمجو بيلماني رحمة ما كان كيديني نملك حسي دنيا دين. أول بسم الله مكاكيت جلكبي وانا قلبك يا انا كسران كتبي نعمتنا ترجمت سقلي داللبي عربكونا تزيونا كرادة دبي غرغار سكي أبددين يادتكو كتبي سيكا دادي تنجل كبي نغرغاري يا رحماني رحمة ما كيزناني نمل كسي دنيا ديني. السلام عليكم يا بلادي هو فقينيا الحمد لله جن ربي عليك كينيان محمد فدا ساكي سافدي ولينو كينيان روف كن دين إسلاما أنعما جروب جرينيا أما ننولا بزي ياد والبركينيا من السيا ولينجينيا وربي نولا بزيني رحمة ما كيزناني نملك سي دنيا ديني. كبجم توتاف هردف توتا كين سغنتا كين غيار داك اندي فني غم ستوديو تسيني جرا سغنتا كين غيار داك ست اودي فنو غبابو اكاسمس ibsa hejjanno haala waytaa gubbatti sagaleen keenya dhagaamuun kenname turtii gabaabduu Sheekh Muhammad Waadoo wajjiidhan dhimma ijaabaarratti xiyyeeffatu gubbatti taasifne qophii qalama akkasumas obboleessi keenya Abbaa Sabnal Islaamis qophii qindeeffate qaba. Hamma xumuraa sagantaa keenyatti nu wajjin turaa kan isiniin jedhu ana qindeessaaf gaggeessaa sagantaa kana obboleessi keessan Hamzaa Booranaaf gama kutaa teeknikaatiin obboleessi keenya Abul Khayr nu wajjin hamma xumuraa sagantaa keenyatti nu wajjin turaan affeerraa keenyaa yeroo hundaati. Mootummaan biyya keenyaa amantii islaamaa irratti duula guutumaa guututti hamma jalqabee oolee bubbulee jira. Atseewwan kaleessa ifatti bahuudhaan amantii keenyaa irratti duula gaggeessaa turaniiru. Hardhamma mootummaan kun boca isaa jijjiirachuudhaan
maqaa seekularizimiidhaan maqaa dimokiraasii of duratti baadhatee booddee isatti immoo hawaasa musliimaa roorrisaa jira. Roorroo kana ofirraa qolachuun dirqama keenya duula amantii keenyaa irratti aggaamame kan hundumtuu keenya tokkummaadhaan wal ilaaluu osoo hin ta'in inni tokko isa kaan irratti ilaaluu osoo hin ta'in tokkummaadhaan harka wal qabnee qabsaa'uun dirqamaadha. Eeyyen yoo qabsoofnee mirga keenya kabajsiisuu ni dandeenya. Yoo qabsoofnee gaafii keenya deebisiisuu ni dandeenya. Yoo kan qabsoofnee tokkummaa keenya eegsisnu taate tabarbaannee argachuu ni dandeenya. Eeyyen egaa ummanni tokkummaa qabu waan tokkummaan qabu argata. Ulamaa'ota keenya jalatti hiriirree amiirota keenya jalatti hiriirree duula amantii gubbatti irratti gaggeeffamaa jiru kan ofirraa qolachuudha qabu. Keessaani nu milkeessee duniyaa diini. Akka hojiin keenya taatu fiixaan baatu ikhlaasaani. Rahmatummaa kan keetiini nu milkeessee duniyaa diini. Maalillee anuutti hin jabaatu rabbiin nurraa laaffifnaani. Rahmatummaa keessanaani nu milkeessee duniyaa diini. Yaa Rabbanaa si kadhannaa gammachuu biyya lamaani. Rahmatummaa keessanaani nu milkeessee duniyaa diini. Kabajamtoota hordoftoota keenya maashaallah hawaasni keenya kallattiilee adda addaadhaan kan biyya keessa biyya alaatti jiru sagantaan tamsaasa saatalaaytii akkamitti ganama galgala Muusaa akkamitti akka isaaf darbu nuuf erga isaa nuuf qoodaa jira. Inshallah dhiyeennatti tamsaasni saatalaaytii keenya sa'aan dhaabbata isaa meeqa akka ta'e amma Noovembar 10tti isin beeksisuudhaaf yaalii ni taasifna. Sagantaa raadiyoo daandii haqaa yeroo yerootti guddataa akka deemtudha. Gumaachi keessan murteessan. Raadiyoo daandii haqaa gama chaanaala telegiraamii gubbaadhaanis nu hordofuu ni dandeessan. Chaanaalli telegiraamii keenya toora feesbuukii keenya gubbatti maxxansnee jirra. Haala salphaan odeeffannoowwan wayitaawaa ta'an hordofuudhaaf gama toora waatsaappii keenya, gama toora feesbuukii, gama toora chaanaalii telegiraamaa keenya gubbaadhaan nu hordofuu ni dandeessu. Sagantaa keenya guyyaa har'aa hunda dura kan dur sagantaa odeeffannooti. Sagantaa keenya odeeffannoo guyyaa har'aa keessatti odeeffannoo gabaabduu takka qabannee dhiyaannee jirra. Turtiin keessan nu faana haa ta'u. Kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoon keenya torbaan kana keessatti obboleessi keenya Mujib Aminoo mana murtii dhiyaatee ture. Sobaan ragaan ba'u jechuu isaatiin shororkeessummaaf akkasumas sobaan ragaa baate jedhamee kan himannaan irratti baname Mujib Aminoon guyyaa wiixataa mana murtii kan dhiyaate fi murtiidhumaaf ammas Sadaasa 24 beellamamee jira. Mana hidhaa giddu galeessaa keessatti roorroon hedduun eegee irratti gaggeeffameen booda obboleewwan galmee Eeliyaas Kadiriin himataman kan magaalaa Finfinnee Foolqixxee irraa qabaman gubbatti akka ragaa bahuuf mana hidhaa keessaa kan gadhiifame dargaggoon Mujib Aminoo yeroo lammaffaaf adamfamee barbaachi guddaan eegee irratti gaggeeffameen booda mana hidhaatti eegee darbamee booda dirqamaan obboleewwan galmee Eeliyaas Kadir jalatti himataman gubbatti akka ragaa bahuu taasifameera. Dargaggeessi Mujib Aminoo iraarsi cimaa eegee irratti gaggeessaniin booda aarsaa guddaa kafaluudhaan dhugaa jiruutiif raggaasiseera. Manni murtii dargaggoon Mujib Aminoo waabii maallaqa 5,000 akka hiikkan murteessus qaamotni nageenya mootummaa manni murtii murteesse tarkaanfachuudhaan baatishan mana hidhaa maakalaawii keessatti eegii roorrisaniif tumaniin booda galmee Kadir Muhammadiin shororkeessummaan akka himannaan irratti banamu taasifameera. Dabalata kanaan himannaa ragaa sobaa baatee jirta jechuun himatamee galmeen isaa ilaalamaa jiraachuunis beekamee jira. Obboleessi keenya Mujib Aminoo dhaddachaa guyyaa wiixataa moggaafame gubbatti chaarjiin himannaa isaa eegii dubbifameen booda yaadni isaa kan gaafatame yommuu ta'u sobaan akka ragaa bahu qorattoota mana hidhaa maakalaawitiin tarkaanfiin seeraan alaa isa irratti fudhatamaa kan ture ta'uu abbaa seeraaf dhageessisee jira. Dhuma irratti abbaan seeraa murtii dhumaa dabarsuuf Sadaasa 24tti beellama qabuun dhaddachii guyyaa wiixataa goolabamee jira. Dhaggeeffattoota hordoftoota keenya hawaasni keenya kallattiilee adda addaadhaan roorroon irratti aggaamamee itti fufee akkasumas odeeffannoo biraadhaan hawaasni keenya godina Silxee keessatti argamu roorroon ammas cimee itti fufee namoota lakkoofsaan 1,000 hamma 200 ta'an barnootarraa hojii mootummaarraa akkasumas barsiisummaarraatii baafamanii mana isaaniitti deebi'anii jiru. Ammas qabsoon itti fufee jira. Qaamonni mootummaa manneen irra maruudhaan dubartoonni akka isaan hijaaba baafatan dirqisiisaa jiru. Dhiibbaan hijaaba irratti gaggeeffamu kun godinoota adda addaatti naannolee adda addaatti babal'ataa itti fufaa jira.
kabajamtootaaf hordoftoota keenyaa sagantaan oduu keenna guyyaadhaaf qabannee dhiyaannee kana fakkaatu qophiiwwan keenyaa hafan wajjin turtiin keessan dhufaan haa ta'u. kabajamtootaaf hordoftoota keenyaa kanatti aansuudhaan haala wayitaawaa ilaalchisee ibsa ejjannoo sagaleen keenya haa dhagahamuu baasee jira. Ibsa ejjannoo sagaleen keenya haa dhagahamuu baase akka armaan gaditti qindeessinee qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Turtiin keessan nu wajjin haa ta'u. Bisaataanurraa goraanurraa lakka goraanurraa lakka goraanurraa. haala wayitaawaa ilaalchisee sagaleen keenya haa dhagahamuurraa ibsa ejjannoo kenname. Godina Silxeetti niqaaba hijaabni dhorkamuun qaama cunqursaa biyyaalessaati. Hawaasni muslimaa hanga mirgi isaa kabajamutti tooftaa isaa geeddaratuun qabsaa'uurraa duubatti hin deebi'u. Godinni Silxee kan naannoo ummata sabaaf sablammoota kibbatti argamtu lakkoofsa ummataa dhibbeentaa 6 kan ta'ee fi harki 97 hordoftoota amantaa muslimaa ta'uu odeeffannoon ejensaatiksii giddu galeessaa ibsa. Ummanni Silxee ummata kabajaa aadaa islaamummaaf qabuu fi cunqursaa amantii isaan irratti yeroo adda addaatti taasifame irratti sabatuun eenyummaa isaanii kabajsiisaa jiraatanidha. Akkuma kanaan dura cunqursaa amantii isaanii irraa kan ka'e ammas isaan irratti adeemsifamaa jira. Hardhas cunqursaa mootummaan Itiyoophiyaa muslimtoota irratti adeemsisaa jiru hawaasa biroo hafoo hiriiruun wajjin qabsaa'aa jira. Mootummaan tasa adda addaatti fayyadamuun ilaalcha ummataa Silxeef qabu kan calaqqisaa jiru yommuu ta'u, dhiheenyattuu yeroo hospitaala riferaal magaalaa Waraabee eebbifamaa ture muummichi ministeeraa obbo Hayilamaariyaam Dassaaleeny ummata dhagaa darbatuun jeequmsa kaasu jechuudhaan tuffii hawaasa kanaaf qabu ibsuun isaa ni yaadatama. Sirni mootummaa biyyittii bulchaa jiru ummata biyyittii amantii isaanii irratti hundaa'uun cunqursuu qajeelfama dhaabbilee barnootaaf baase qofaan osoo hin ta'in dhimmoota hawaasummaa kan dinagdee fi dhimmoota biyyittii kan biroo irrattis haala wal fakkaatan adeemsifamaa jiraatu isaa cunqursicha kana cunqursa biyyaalessaa taasisee jira. Cunqursi naannoo dhaabbilee barnootatti taasifamaa jirus kutaa cunqursa akka biyyaalessaatti adeemsifamaa jiru kanaati. Shirri naannowwan amantii isaaniin ciccimoo ta'an filuudhaan cunqursaa adeemsisaa jiranis qaama cunqursa biyyaalessaa ittiin raawwachiisanidha. Cunqursi naannoo Oromiyaa godina Arsiif Baaleet, godina Walloo Kibbaaf Kaabat, naannoo Beenishaangul akkasumas godina Silxeetti adeemsifamaa jiru cunqursa muslimtoota biyyattii irratti raawwatamaa jiran karoora musliimoota biyyattii irratti raawwatuuf adda baasuun karoorfaman malee qaama guutuu miidhaa kanaati miti. Keessumattuu miidhaan seekularizimii da'oo taasifatuun naannolee adda addaatti dhaabbilee mootummaa osoo hin ta'in duulli muslimtoota amantii isaanii irraa fageessuuf taasifamaa jiru kun boruuf firiin isaa kan biyyittii miidhaa hamman hin jedhamneef saaxiluudha. Miidhaan muslimtoota barnoota irraa fageessuu kan sirnoota bulchiinsa nama nyaataa ta'an kan kanaan dura darbaniin raawwatamaa ture bifa isaanii jijjiiratuun ammas dhufuun kan akkaan nama gaddisiisudha. Sirnoota kanaan dura darbaniin muslimoonni yeroo gama barnootaa dhufan lammii biyyittii ta'uu keessan raggaasisa hanga jedhamutti roorrifamaa turaniiru. Yeroo ammatti ammoo bifa isaanii geeddaratuudhaan haalli muslimtoonni amantii isaanii fi barnoota isaanii gidduu tokko akka filatan dirqisiisuu uumameera. Baroota darbaniif miidhaawwan salaataa sabaf niqaabaa kaayyoo taasifatan haalaaf yeroo eeggataa akkaataa heeraaf seera biyyittii faalleessaniin kakka'umsa aangaa'ota mootummaatiin raawwatamaa tureera. Musliimoonni sadarkaa addunyaattuu iddoof naannoo amantii isaanii akka itti gaggeeffataniif kennamuuf kamittuu wanta amantiin isaanii itti isaan ajajuu fi dirqama isaan irratti taasise akka hin raawwanne dhorkamaa turaniiru. Addunyaa guutuutti biyyoota seekulaar ta'anitti dhaabbilee barnoota keessatti musliimoonni salaata fi hijaaba uffatuu hin dhorkaman. Bakka buufata xiyyaaraa dhaabbilee barnoota fi dhaabbilee siyaasaa adda addaa fi walgayiiwwan adda addaatti mirgi muslimootaa kabajamee osoo jiru
biyya keenyatti garuu dhaabbilee barnootaa keessatti salaata hin salaatina hijaabaf niqaaba hin uffatina jechuun hedduun isaanii barnootaarraa ni ari'amu ni doorsifamu. Yeronni barnoota seekulaarii taasisuuf tumaman musliimoota seekulaarii taasisuuf kan kaayyeeffamanidha. Labsiin heeraaf seeraa biyyattii irratti labsame kan barnoonni amantii kamiyyuu irraa walaba ta'ee osoo jiru yaaliin mootummaa adduwaayii garuu barnoota osoo hin ta'in barattoonni mataan isaanii keessumattuu barattoonni musliimaa amantii ala akka ta'an taasisuudha. Lammiiwwan biroo biyyattii keessatti akka barbaadanitti dhaabbilee barnootaa ijaaratuunii fi waggaa waggaatti barattoota kumaatamaan laakkawaman akka eebbisiisaniif carraan kennameefi osoo jiru musliimoonni garuu carraa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaarraa hanga yuunivarsiitii baratu dhorkamaa jiru. Kun ammoo mootummaan cunqursa gosummaa fi amantii biyyattii keessatti ture irraa biyyatti bilisa baasee jira jechuun dhaadatuuf kufaatii hammana hin jedhamnedha. Mootummaan ummata walakkaa biyyattii dhorkuuf sababa adda addaa uumuu fi akkasumas mootummaa mirgoota amantii sarbuun jeequmsa kaasuuf hojjetu gonkuma biyyattii guddisuu hin danda'u. Gora islaamummaarraa duwwaan namaynaa milkiin hin argamtu qullaan ifaajinaa hidhaa fi ajjechaan lammiin iraarsinaa ummata nagayaa ifittiin kaasinaa harkumaan qottanii ifin awwaalinaa fayyaan hin argamtu islaamummaa tunnaan tanan dagatinaa. Godina Silxee akka manaa yaale. Dhiheenya kanatti godina Silxeetti duulli hijaabaa irratti xiyyeeffatee mootummaadhaan raawwatamaa jira. Dhaabbilee barnoota irraa kaasee hanga dhaabbilee mootummaa kan tajaajila kennanitti dubartoonni hijaaba uffatanii mirgi isaanii sarbamaa jira. Amantaa isaanii yookaan hojii isaanii fi barnoota isaanii gidduu tokko akka filatan dirqisiifamaa jiru. Ragoonni dhimma kana ilaalchisee bahaa jiran lammii biyya isaa jaalatuuf akkasumas kufaatii ishii jibbuuf dhukkuba mataa kan uumudha. Yaaliin kun godina Silxee qofatti kan hin daangeffamin ta'uu ifaadha. Mootummaan naannoowwan muraasa hawaasni musliimaa itti heddummaatu filatuun akka yaalii taasifatuun duula farra islaamummaa isaa kana hojii irra oolchuuf yaalii taasisaa jira. Salaata fi muslimni addaan hin baafamu. Ibsamni nama muslimaa tokko salaata salaatu isaati. Namni muslimaa tokko yeroo salaata isaa yoo itti dhaqqabe salaatuun dirqama Rabbiin subhaanahu wa ta'ala isa gubbatti kaa'edha. Mirga muslimaa kabajee jira. Garuu salaata isa dhorkeera jechuudhaan mootummaan biyya keenya muslimaa irratti baacaa jira. Bakka muslimni jiru kamittuu salaatni akka jiru akka guutuu addunyaatti kan beekamuu fi wanta ifatti hayyamamuudha. Biyyattii keenya keessatti dhaabbileen akka guutuu addunyaatti socho'an hawaasa muslimaadhaaf bakki salaataa qopheeffamee salaata jumaataaf salaata iidaa akka itti salaatan beekamaadha. Waajjira gamtaa Afrikaa, waajjira ikonomii gamtaa mootummoota Afrikaa akkasumas iddoolee biroottis hawaasni muslimaa bakka mijataa uumatee qaba. Buufata xayyaaraa boolettis hawaasni muslimaa iddoo itti salaatu qaba. Kun wanta haarawaa miti. Akka sadarkaa guutuu addunyaatti iddoo hawaasni muslimaa itti argamu hundatti wantoota guutamuu qaban keessaa inni tokko iddoo salaataati. Standard requirement jedhamuun beekama. Hawaasa muslimaa Itoophiyaan booda biyyoottan amantii maa fudhatan kan naannoo ollaa keenna salaata isaanii bilisummaadhaan iddoo adda addaatti yeroo geggeeffatanitti hawaasni muslimaa biyya keenyaa garuu haala faallaa ta'eedhaan amantii keessan yookaan barnoota keessan filadhaa jechuudhaan bulchiinsi mootummaa dukkanaawaa kun hawaasa cinqaa jira. Manneen barumsaa sadarkaa tokkoffaa gubbatti duulli kun jalqabuu isaa hubachuun danda'amee jira. Akka fakkeenyatti yennaa fudhanne yeroo dhiyoo keessatti magaalaa Finfinnee mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa kaarra qoree gubbatti mootummaan seera bulmaataa haaromfamee baafame keessatti barattoonni muslimaa barnoota isaanii barachuudhaaf hijaaba isaanii akka mulqan isaan kan dirqisiisu ta'ee argina. Seera bulmaataa keeyyata 1-9 gubbatti seera peera biyyattii fi akkasumas seera mirga dhala namaa kan faallessuudha. Barataan kamiyyuu sa'aatii laaqana isatti sababa amantiidhaaf mooraa mana barumsaa keessaa bahuu hin danda'u. Mooraa mana barumsaa kana keessattis
sochii amantii kamiyyuu gaggeessuu hin danda'u. Namni sochii amantii gaggeessee argame kallattiidhaan mana barumsaarraa ni ari'ama. jedha seerri haaraa tumame kun. Gora islaamummaarraa duwwaan nama inaa milkiin hin argamtu qullaan faajinaa hidhaa fi ajjechaan lammiin raarsinaa ummata nagayaa ifittiin kaasinaa harkumaan qottanii ifin awwaalinaa fayyaan hin argamtu islaamummaatunnaan tanan dagatinaa. Ilaalchi golammataa seekularizimii hawaasa muslimaa dirqama amantiin isaa irra kaa'e dhorkuun gonkumaa seera qabeessa ta'uu hin danda'u. Biyyoottan seekulaar hordofan hojiidhaan gochi kun guutumaa guututti kan wal dhabuudha. Dhaabbilee barnoota keessatti barnoonni kennamu ilaalcha amantii irraa bilisa jechuun barattoonni amantii isaanii mulqanii ofirraa haa darbani jechuu miti. Mootummaan tokko eenyummaa amantii lammii tokkoo irraa mulqee darbuuf yaaluu gonkumaan danda'u. Mirga sin qabu. Mootummaan kana gochuun isaa ani farra islaamati jedhee labsuu hin hanqatu. Lammiilee barattoota idilee isaanii irraa ari'uun akka isaan hin baranne gaaga'uun cunqursa biyyaalessaa akka ta'e hubachuun dirqama keenyadha. Dhaabbileen keenya barattootaaf akkasumas hojjettootaadhaaf kan mijatan ta'uudha qabu. Nama sammuu qulqulluu itti yaadu qabu kamuufuu mirgoota amantii addaan baasanii hubachuun salphaadha. Fakkeenyaaf paarlaamaan mootummaa tokko dabalatee dhaabbilee barnoota kamuu keessatti nyaatonni qophaa'an soomii hordoftoota amantii ortodoksii kan hordofeef kabajeedha. Dhaabbileen kun seerri nu hordofnu seekulaarii ta'uu isaatiin dhimmi soomaa nu hin ilaallatu hin jedhanu. Seera soomaa kan yoo kan hin kabajne ta'e hordoftoonni amantaa ortodoksii faayidaa isaan kennan kan akka hin fayyadamnu ni beeku. Hordoftoota amantaa kiristaanaa yookaan amantaa ortodoksiidhaaf fedhii amantaa isaanii hordofuu dhabuu isaaniitiin balaaleffannaan isaan irratti dhaqqabuu wanta beekaniif wanta barbaachisu hunda ni guutu. Garuu gama musliimaatti yennaa dhufne dirqama rabbiin subhaana wa ta'ala guyyaa guyyaadhaan isaan irratti kaa'ee salaata hin salaatina jechuudhaan seera baasuudhaan jalqabuma hawaasa musliimaa ittiin rukutuudhaaf seera qopheessan mata duree seekularizimii jedhu kan hawaasa dura qabu. Ilaalchi seekularizimii kun hawaasa musliimaa qofa gubbatti xiyyeeffate kan hojii irra addaan baasee ooluuf yookaan discriminationii gaggeeffamu kan hubachuun kan ulfaatu miti. Eeyyen miidhaan madda qabsootii. Hubaatii kanaaf kan fakkaataniidhaan mootummaan Itoophiyaa hawaasa musliimaa biyyattii gubbatti akkuma jaarralee darbanitti asxeewwan hawaasa keenya cunqursaa turanitti jaarraa kana keessa hawaasni keenyaa gadaantummaadhaan akka lammiilee hordoftoota amantii biratti mirga isaa akka hin gooffanne roorrisaa jira. Ammas akka inni mataa isaa gad qabatee jiraatu barbaadu. Kana gochuun garuu guutumaa guututti hin danda'amu. Har'a hawaasni musliimaa mirga isaa yeroo kamuu caala bareechee beeka. Mirga isaa beekuu qofa osoo hin ta'in qabsoo nagaa gaggeessuudhaan akka gahee fi dandeettii qabu waggoottan darban keessatti argisiisaa turee jira. Qabsoo kanas cimee kutannoodhaan kan gaggeessu haamilee gadaantummaadhaan osoo hin ta'in injifatamuun kan zaalimtoota ta'uu mirkaneessee kan amanuu fi mirga isaa kabachiisuu kan danda'us onnee qabsaa'oo guutuun akka amaneetidha kan qabsaa'u. Kanaaf mirgi isaa amma kabajamutti osoo hin ifatin qabsaa'uu itti fufa. Yeroof haala yeroo xiinxaluudhaan tooftalee qabsoo adda addaa jijjiiruudhaan qabsoo isaa finniinsuu itti fufa. Roorroof miidhaan hawaasa naannoo kanatti gaggeeffamaa jiru kun sadarkaa isaa eeggatee hamma mana keenyatti dhaqqabuun isaa wanta hin oolleef tokkummaadhaan wal qabannee kan qabsaa'uu qabnu ta'uudhaa qaba. Kuni ta'uu isaatiin qabxiiwwan sadaan armaan gaditti tarreessinu kan hundi keenyaa raawwachuudhaan duula ofirraa ittisuu kanarratti cimnee itti fufuu qabna. Tokkoffaa odeeffannoo duula gaggeeffamaa jiru kanaaf oduuwwan jiran toora sabaa himaalee adda addaa irratti facaasuudhaan hawaasa hundaaf odeeffannoon kun akka dhaqqabu taasisuudha. Lammaffaa abbootii dhuunfaa duula kanarratti adda durummaadhaan hirmaataa jiran adda baafachuudhaan duula baayikootiidhaaf akka oolan isaan qopheessu. Qaamota faayidaa mootummaadhaaf bulanii hawaasa isaanii roorrisaa jiran warroottan kan saaxiluudhaan akka qaama boykootii ta'an hundumtu keenya qophaa'uudha qabna. Dhiheenyatti foormii blacklist jedhu galmee gurraacha jedhu ni qophaa'a.
Formi kana guutuudhaan hundumtu keenya gahee kennaa baanu keessumattuu hawaasni naannoo keessanitti argamtan kan afaan naannoo beektan galmee kana guutuu irratti akka hirmaattan kabajaadhaan isin beeksifna. Duula gaggeeffamaa jiru kan qaamota mootummaa wajjin ta'anii hawaasa keenya roorrisaa jiran maqaa isaanii galmeessinee kennuudha qabna. Sadaffaa balaaleffannaa yeroo ammaa kanatti bifa giraavitiidhaan gaggeeffamaa jiru naannoo adda addaatti cimee itti fufuudha qaba. Kanaafuu balaaleffannaawwan dhiyeenya kanatti gaggeeffamaa turan kan qarshii waraqaa gubbaarratti asxaa qabsoo keenya barreessu akkasumas giraavitiiwwan jidaara fi karaalee irratti barreessu cimsinee fufuudha qabna. Qaamonni mootummaa adaduma miidhaa kennaa hawaasa irratti jabeessaa deemnuudhaan hawaasa keessa sodaan uumamaa deema ilaalcha jedhu hammaadhatti baadhatanii jiran. Ilaalchi qaamota mootummaa kun kan fashalaa'ee akka ta'e qabsoowwan gaggeessine irratti mirkaneessuu dandeenyee jirra. Hawaasni muslimaa kan qabsaa'uun faayidaa dhuunfaa argachuuf osoo hin ta'in faayidaa ganda lamaanii badhaadhina ganda lamaanii goonfachuudhaafidha kan qabsaa'u. Miidhaan isaan hawaasa keenya gubbatti gaggeessan soda osoo hin ta'in jabeenyadha kan hawaasa keenyaadhaaf uuman. Kana immoo waggoottan qabsoo darban keessatti raggaasisuu dandeenyee jirra. Sodaachifni akkasumas hawaasa keenya wareersuun hidhuun uleen humna qabsoo keenya dhaabuu hin qabu. Osoo wantoonni kun humna qabsoo keenya dhaabuu qabaatan taate qabsoon keenya waggootaan lakkoofsiisu miti baatii tokko tarkaanfachuu hin danda'u ture. Qabsoon amantiidhaaf taasifamu sodaata duubatti harkisa hidhaa tumaan san kan hin qabbanoof labsiiwwan isin baaftanuudhaan kan hin booji'amne iddoof akkaataa barbaachisu kamitti haala barbaachisu hundaadhaan aarsaa kan itti kaffalluudha. Qabsoon keenya hanga darree injifannootti itti fufa. Sagaleen keenyas ni dhaga'ama. Allahu akbar. Osoo sodaa namaa durumaan dubbannu osoo harka qullaa qawwee duran dhaabbannu waa gargaarsa namaa dakkallee abdannu gargaarsa rabbii irraa abdii murannu qaama qalbii guutuu rabbi irraa harkanne silaa jiru addunyaa dandammii dadhabne diin islaamaa tiisuuf lubbuullee wareegne jannat alfirdawsiin baru yoo harkanne maaltu nurraa hafaa mee maalumaa dhabne sodaa wayyaaneedha maraddee hin ta'u ilaahiin na tiisu matakkaan ta'u takkiimmoo carroomee milkii shahiidummaa yookii maaltu beekaa isii badhaafamaa inshallah nimoona diina irra aanne gorsan nurraa goraa booda kan salphanne khadiina jala deemtu kaabinee wayyaane diinaaf hin tumsini qalbiin yaadi malee. Kabajamtootaaf hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan sagantaa raadiyoo daandii haqaati. Sagantaa keenyaa guyyaa har'aa keessatti akkuma beekamu duulli hijaaba gubbatti taasifamu biyya keenyatti cimee itti fufee jira. Mootummaan dubartoonni qullaa deemuudhaan hawaasa jeeqaa jiran mana barnoota keessatti qullaa deemuudhaan barattoota jeeqaa akkasumas barsiisota jeeqaa jiran isa cinqaan jiru. Niqaabni fi hijaabni isa jeeqee hawaasa keenya gubbatti barattoota gubbatti hawaasa muslimaa gubbatti duula cimaa gaggeessaa jira. Hijaabni maalidha? Diinonni keenya hijaaba keenya gubbatti maaf xiyyeeffatan? Sekularizimii da'oo godhachuudhaan hawaasa keenya gubbatti duulli gaggeeffamu kun dhaabbachuu qaba jechuudhaan sochiin cimaan taasifamaa jira. Sochii kana ilaalchisee gaafiiwwan gabaabduu hijaabni maalidha? Akkasumas hawaasa keenya gubbaadha maaltu eegama? Wanta jedhu kana gubbatti Sheek Muhammad Waadoo wajjin turtii gabaabduu taasifnee jira. Turtiin keessan nufaana haa ta'u. Hijaaba uffadhu yaa pooleetii islaamaa tasriitee guuttachuun sirratti dirqamaa dubartii islaamaaf hijaabni faayumaa lakkiisuu hin qabdu hamma guyyaa duumaa hijaaba uffadhu yaa pooleetii islaamaa tasriitee guuttachuun sirratti dirqamaa
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين كبجمتوتا فردفتوتا سغنتا راديو دانديهقا سغنتا كينا غياردا كيستي عالم كينا شيخ محمد وادو وجين ترتي غبابدو تاسفنو قبنا غافيوان كينا غياردا شيخ محمد وادو تاسفنو طيافنون إساني غرا حجاب في إمني قابارت طيفت استاذ كينا يرو اما كان قلين سغباجر مي إسان حاسمن جلقب استاذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم نجاجر تاني أستاذ؟ الحمد لله فلله الحمد والمنة. بقى جراتنا فينا كم نجاجر تو؟ بقى جراتنا في الله الخير كيس نجراتا. آمين آمين يا رب العالمين جزاكم الله خيرا أستاذ. سكنتا كي نقول لا كيست نو أرجمتني إما هجابا كان رتي ديبين وكن نلفق باو كيسني فدو يسنجلتهم فنا عمري نوديردا. بارك الله فيكم. Gaafiiwwan keenya guyyaa har'aa wanni irraa tun ustaaz akkuma beekamu biyyattiin keenya kana keessatti mootummaan kunini amantii islaamaa kana irratti duula haga geggeessuu jalqabe hedduudha. Waggoota afur dhaqqaba jira haga mootummaan biyyattii kana hin bulcha jedhee mootummaan ihaade kun biyya to'atee jalqabe bara 1983 irraa jalqabe. Seera ofii isaatii seera baafatee seera kanaan biyya bulcha jechuudhaan biyya kana bulcha jedhee hawaasa kanarratti ammoo goota afraan darban kan aqiidaa isaa balleessuudhaaf ummata Ahbaash wajjin ta'uudhaan ummata Ahbaash kan Lubnaanirraa fiduudhaan ummata kana amantii kana dirqiidhaan ummata irratti fa'uudhaaf aqiidaa isaa balleessuudhaaf yaalee hedduu akka taasisaa ture illee quba qabdanii yeroo ammaa kanatti immoo barattoota mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa kaasee haga yuunivarsiitii hojjettoota mootummaa waajjira mootummaa keessa dalagan hunda isaanii hijaaba baafattan malee hojii mootummaa hojjechuu hin dandeessan barattoonnis niqaaba baafattanii hijaaba baafattan malee barachuu hin dandeessan salaata mooraa mana barumsaa keessa salaatuu hin dandeessan amantii keessan yookaan ammoo barumsa keessan yookaan hojii keessan filadha jechuudhaan uummata irratti dhiibbaa guddaa gaggeessaa jira. Yeroo ammaa kana namoonni barattoonni hedduun yuunivarsiitii irraa akka bahanii jiranii akkasumas barattoonni hedduun mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa godina akka silxee keessa barattoonni kumaa ol ta'an hojii irraa dhaabbatanii mana isaaniitti galanii jiran haaluma walii galaatiin dhimmi keenya ilaalchee waan kanarratti waan xiyyeeffatuuf ustaaz hijaaba jechuun maal jechuudha? Hijaaba jechuun maal jechuudha? Mee ma'ana hijaaba niqaaba wal qabsiiftanii mee ibsanuu kenna jalqaba. Jazaakumullahu khairan. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. حجاب جتون أصلي أتي جلدو جتو يوقعو رويتاتو كجتو سترى دواء جتو رتوب. حجاب جتون أساسات جتون لغة عربات جتونا دوبا شريعتي وجوتكو كأمانة ما توي جتونا قلنا ساتي في فردنا سا كانت تنباتي أكثر كإنسانيس أجلالني كأمانة ما هم ولا نجورا أكثر جتي وجو كأمانة ما بوتمت يسويجورا yeroo achilaalaniis qaamni keessanii mul'anne akkasuma ammas qaama wottaree yookaan qaama qabee furdinaa fi qal'ina qirrii waan jedhan kan mul'isne jechuudha. Ma'anaan hijaaba jechuudha kana. Niqaaba jechuunis kun oma gartee beekamaa ta'e jechuudha. Waan fuularratti dubartiin islaamaa takka uffattu jechuudha. Fuula isiitiin kan dhoofatu jechuudha duuba. Kanaatu niqaaba jedhama. Gama gartee bal'inaan gama bu'aa hijaabaatii fi bu'aa niqaaba kana ofuu deebine irraa ibsa kennuu ni dandeenya. Garuu gama lugaadhaatti hijaaba jechuun girdoo jechuu waan qaamni namaa ittiin sattaramu ittiin beekamu jechuudha. Niqaaba jechuunis waan fuula dho'ifatanii jechuu. Tole ustaas baarakallahu fiikum. Mee amma gama faayidaa isaatti illee ni deebina. ربي سبحانه وتعالى يرو أكا رسولنا عليه الصلاة والسلام أكا زان دبرتوتا سان الله هجاب وفسو ماتي وانساني وروتا مؤمن توتا هندرتي إجابة كان ين ربي لبس لبسو فايدا نسا مالي دا
سترينكم ما في برباتي ميوان كان رفايدة هجابة الراتي إبسانو كنا سترين كل نملي أقلي كبوتوكو كما تاني تاول دلقو هورينو ربين غرتي ستري كنير هورينو إيجي كبا واني تنكام أوفي كذالا ويكادو كبا يجو بننسون هندي يجودا ستري كبد واني هندي ستري كبا يجودا هم بالي كبدي هم غرتي رفنس أدادا كبدي وهم أدادا تنجي دوب إذن وان هورينو وان غرتي ربين هوريبو كنه توكو كانوا كتاب بوسه نتيمه نتي ابو همبر باجه تورا دابينان نكابا حجابتنا ربي سبحانه وتعالى آيات القرآن تندبته بوسه جچودا يرو بوس الله الرحاته واي غرتي نكاب حجاب ابو دبتو تبرتين اسلام افتو جري ابو دبتو فلا يؤذين جلال نعم بكثرة بجبد جرا إذا وني هجاب نقول بكم أكا كون يوكا تنكين أذا وني جرا أكا أرقم نيف كل ديمون أكا أذا نمقول أفتون أكا أذرا بلي سروا باسيتو إذن وروني كين يكا هجاب كان أفتودان أكا نما تكو هندرالي أكا ويفي هندرالامني nama takkamine oyis akkammi damne jura kuni tika male tika da buda kuni uf gargaru fi hawata gaiti jiratan badirra gargaru mata fi gargaru hawata garte dikala kantane hawata garte ilmanin bayne ka abban bayne kantane hawata kulli toko ha ay suma qabu ka adada qabu ka adera qabu nama garte be kama toko hijab kanan tifamani jechura kumlarra bilisa waanama baatu malee waan aadaa nama godhuu miti jechuudha. Bal hijaaba kana baafachuun rakkoo guddaadha qabatu. Aadaa guddaadha qaba. Gumlatu jala deema. Lolaa jala deema. Intala takka taqullaa deemtu. Ta'uuf dhiibaa. Fuuldura gartee isin ka deemuu fi duuba isii ka deemuu fi dura isii ka deemu mirgaa fi tuttuqaadhaa. itti koblaadhaa deemaa jechuudha. Namni illee isiidhaan azaa ta'ee jira. Isiinis namaan azaa taatee jirti. Yeroo garii gammachuutti fakkaatuunis ni mala jechuudha. Wanni mooden isaa kasaadhaadha jechuudha. Kabajuma ilma namaa dhittuu yeroo lalle jechuudha. Namni tokko kan namni hundi isa dubbisu ka itti kokkoblu ta'aadhaa karaa deemu hoyyamoo naamusa isaatiin namni isa kabajaa. Ija namni isa qaqqabata innis namarraa jedha qabataadha deemu wayya. Haala kana keessatti mootummaan gartee duula godhuun isaa kuni duula mootummaa kana fashalsu malee ha mootummaa kana akka jibban nama godhu malee mootummaa kana akka jaalatan yookaan akka isa hordofan nama godhu tokko miti jechuudha. Hijaabni kun hoogisa keessa seentanii qalamaan galmeessuun hin ta'u waan waan hin jiru. Hijaabni waa ofiisaan balleessu. Kursii yookaan wombarii ofiisaa waa hin balleessu. Yookaan qalama isaanii hin xureessu. Saniif maqaan oofisummaadha oofisarraa waan baduu qabu jechuudha. Akkuma mana barumsaa ogguu ta'eef jechuudha. Yuunivarsiitiin saniif maqaan isaarraa hin jijjiiramu. Ijoolleen hijaaba itti uffattee baratteedhaaf wanni maqaan sun irraa badee waan biraa deemu tokko hin jiru jechuudha. Kuni duuba osoo diina kana balleessina jaanu mootummaa ofii jibbisiisanii mootummaa gartee nama jeetu mootummaa sirni isiidhaa sirna jeequmsaa qofa ta'e jechuu kanaan uffiisuu yoo ta'e malee wanni biraa bu'aan tokkollee hin jiru. Amma ammoo warroon islaamaa ganda duniyaa filatuu fi gandi akiraadhaa hoggoo ol bira dhufe jechuudha. Namni Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa na uumee jira, seera lafanaaf kaa'ee jira, irraa na gaafata jechuu namni itti amanu. Waa iman filanne seera duniyaadha. Du'a filatan malee jiruu tana gartee kaasii tana tuffatee kana wahittuu laaluu dhabee akiraadhaa san caalchifataa malee kanaaf jecha fatara guddeena jiruu duniyaa barbaaduuf waa jaba min baafan intalli islaamaa
gurbaan islaamaatilleen kanaaf jecha gartee waa kana fudhatee yoo hin taane kana filatee jechuudha. Duniyaa kana filatee akiraa isaa kadhiisuuf numan taane jechuudha. Bu'aan bika kana argamu xuraaruu gartee mootummaadha qofa duuba. Heddummeessuu qabu tursiisuu dheeressuu yookaan. Tole baarakallahu fiikum jazaakumullahu khairan ustaaz ergaa bareedaadha kan nuuf dabarsaa jirtan. Umrii nuuf dheeradha mee kan awwal qabsiisati mootummaan akkuma beekamu biyyattii san keessatti warroottan waajjira mootummaa keessa jiran warroottan paarlaamaa keessa jiran warroottan biyya bulchina ofiin jiran hundumtuu isaanii bakka gurguddaa keessa warri jiran warri kun hunduu warra amantii biraa hordofu. Uummanni musliimaa kun akka inni baratee bakka kan dhaqqabu hin barbaadan. Waan kan ta'eef warri akka nun baranneef akka namni barnoota kan baratee bakka kan dhaqqabee mirga hawaasa musliimaa paarlaamaa keessa seenaa akka hin kabajsiisneef ummata musliimaa amantiin jabaa barnootanillee jabaa ta'e akka isaan barnoota irraa baqatanuuf akka barnoota kana dhiisanuuf waan kana itti fida seera kana tumee itti fida. Namni musliimaa jabaan immoo salaata dhiisee jedhan mooraa dhiisee baha malee isuma san filatee salaatan dhiifne dubartiin kennallee ka barnoota barattullee barnoota ofii jettee barnoota irratti ciccitee salaatan dhiiftu hijaaba kaan keessa baateen barattu biyyatti akka galtu waan beekanuuf isaan kana dura qaban. Fakkeenyaaf warra amantii kiristaanaa warra amantii ortodoksii eegi fudhan akka nyaata amma foon qalan kanatti guyyaan amma foon isaanii foon hin nyaanne jedhanii roobis hamusii guyyaa akkasiin fooniin hojjetamu. Seera isaanii kabajaniif nyaanni qalamullee ka isaanii seerriin kabajamaaf haga warra paarlaamaa hordofutti sekularizimii eegi taate amantii mootummaan amantii keessa eegi hin seenne taate ka isaanii keessumaan seenne ka islaama keessamaaf seenan seerri isaan uuman cufinu seera ummata islaama zulluumuudha. Seeruma ofii amma seera qabna jedhanii seen ofiin tumatan sanuu biyyatti keessatti hojiirra oolchaa jiran ummata islaamaattiin zullumaa jiran. Bakka kanatti kun ta'ee bakka fakkeenya ummata godina tokko ummata musliima godin silxeegi fudhan ummata harki 97 haga 100 ummata musliimaati. Ummata kanarratti guutumaa guututu waan kan gaggeessaa jiran. Borillee immoo ganda biratti dhufan. Gandaadhaan ummata qoqqoodanii musliima qoqqoodanii humni isaa laaffisanii addaan babaasanii tokko nyaachaa deeman akka amma fakkeenya sangoota sadaanii sanitti addaan babaasanii ummanni musliimaa kun akka ol dhaga'ee humna nuranne godhanii barataallee qofatti hojjeta mootummallee qofatti gandaaf godinaan qoodanii akkasiin qoqqoodanii humna isaa laaffisaa jiran. Ummanni musliima maal gochuu qaba? Barattoonni illee maal gochuu qaba? Tokkummaan ka'ee waan kan ofirraa qolatee mirga isaa kabajsiisuuf maal ta'uu qaba? Amantii isaa eegsisuuf duulli kun duula amantii irratti gaggeeffamaa jirudha. Namoota islaama irratti wanni jiru islaama mul'atu duula amantiidhaa ta'uun Naam. Nuti warri islaamaa mirga nama tokkootillee salafaa ka'ee dhiiban jiru. Itti warra ortodoksummaa dhiisaa namni jiran jiru. Warri beentummaa keessan dhiisaa namni isaan hin jiran jiru. Waaqeffatummaa keessan dhiisaa namni isaan hin jiran jiru. Garuu mootummaan kun warri amantii adda addaa osoo biyya san keessatti walitti qabamee jiru. Warroota amantii hundarraa warra amantii islaamatti lafa waan beekamaa ta'e jechuudha. Namni aadaa adda addaa qaba. Islaamni aadaa isaa qaba. Waaqeffataan aadaa isaa qaba. Beenteen aadaa isii qabdi. Ortodoksiin aadaa isii qabdi. Isaanii jijjiiruudhaaf haala kan kaane. Maataba mormarraa baafadhaa isin jee warra maataba yookaan mazgala mormatti hidhatu baay'ee ittiin kaa'e jechuudha. Garuu islaamaa kana hijaaba baafadhaa jedheetti ka'a. Kana namoonni islaaman ta'inu ni argan ni hubatan dhiibbaa deemuu jirti jechuudha. Akkuma illee yoo ta'e akka mirgi dhiibamu jiru mirgi islaama ta'e kiristaana ta'e namoonni marga jechuudha. Duuba nama islaama irratti wanni jiru haadhaan amantiin keenya qofti wanni jeeqamuuf hin jiru. Keenya qofti wanni booda aanfamuuf hin jiru. Keenya qofti wanni hoofisaa kan amantii ala kaayanii uf qofaaf gartee ufuma qofaaf hoofisa jahoyituuftu namni maaskala ofirraa maataba ofii ala kaayee ol dhufee hoofisa seenee achi booda fudhatu waan jiru. Kabeentummaa lafa kaayee yookaan ortodoksummaa isaa lafa kaayee hoofisa seenee
achi boodetti deebi'ee fudhatu waan jiru jechuudha. Akka namoonni biraa mirgi isaanii taasifamutti nuufsi kabajamuu qaba. Namni islaama kanarratti dammaquu qaba. Walaquu qaba. Sawalwaallee ta'uu hin qaban. Addaan muramuu addaan qoqqoodamuu ta'uu hin qabani. Dhiirri keenyaa fi dubartiin keenyas kanarratti wal taanee cimnee barumsi keenya akka bikkanuuf gahu hojii hojjennu akka bikkanuuf gahu facaa adda addaa kanarraa furmaata wal ta'uu fi waliigaluu malee wanni fidu hin jiru humna takkittiidhaan waan kana dura dhaabbannee ofirraa deebisuudha qabna. Kana agartee dhaamsi guddaan walii goonu jechuudha. Uleen takka kophaa isiidhaan ni cabti. Yoo 3, 4, 5, 6 taate bikka takka ni cabsina ja'an ammoo hin cabdu. Ni ziddi jechuudha duuba. Naam. Kanaafuu waliigalaan walta'insaan alamanaan bikka hundaa mirga keenya kabachiisatuuf dirqama gartee wal ta'uu qabna jechuudha. Waan kana alamanaan keessa gubbaadhaan xiqqaa guddaadhaan dhiiraa dubartiidhaan badda gammoojjiidhaan baadiyyaa magaalaadhaan waan kana dhiibbaa nurratti jiru kana agarree dhiibbaan kun akka nurratti hin deemne dura dhaabbachuu qabna. Kana dhaamsa walii dabarsina. جزاكم الله خيرا أستاذ بارك الله فيكم أمري لردا دقيقة فردوفتوتا كين إرغان أستاذ نكين ندوف دبر ساجرا إرغا كان جمع بالشاتة بشان نمتاتوك ميلا تقون ساعين ولو جدا ورمون اللي حواسني كين ينام ماكو كناف أولين هرد قويا هردا أمت تكررت أولي أوسوتين نيلاولو أوسونتين أكو أستاذ نكين ندوف دبر سن tokkummaadhaan taanee wanta kana ofirraatii qolachuudha qabnaa. Duulli kun duula amantii irratti nurratti gaggeeffamaa jirudha. Har'a callisuudhaan qabnu akka guutuu addunyaa tabaasni muslimaa azzabamaa jira akka biyya keenyatti illee akkasuma. Kanaaf ofirraatii tokkummaan taanee eegin deebisiin mana keenya seenee maatii keenya ijoollee keenya irraa hijaaba duulli mulqisiisu akka dhufu beeknee tokkummaa keenya eegnu ergaa ustaaza keenya fi ustaaza keenya umrii nuuree raddaa jazaakumullahu khairan ergaa bareeda kana nuuf dabarsu keessaniif hedduu isin galatoonfannaa inshallah sagantaalee biratti qophii aqiidaa qulqulluu keessatti dhimma kanarratti illee barnoota akka nuuf kennitan bal'inaadhaan abdii qabna. Jazaakumullahu khairan turtiin wajjin taasistaniif بارك الله فيكم دمرت ارغان سنم الله وليت قبدني دبرسو بربادني جيراتي قرا دبا يسني كنا رامسي دوما كانوا ولي گجليتني جودا بارك الله فيكم نمني سلامتي توكو مالتي يروا نغرا فجرا دنيا في دينك جل تو دلغتو لو جرا مالتو بارت روبيتو جرا مالتو كرسي جويرا كرسي غرده waraabeysa kursii leencaa maaltu nu godhu jira maaltu kursii baaraa nu godhu jira kan ilaalu jechuudha. Ilmaan isaa mirgaa fi bitaadhaan addunyaa kana keessa dhangala'anii saharaa yookaan raaree keessatti kakala isaanii qalamee keessa baatan amriin kun maalirraa nutti gahee kana gara haalaalanii jechuudha. Dhumuun isaanirraa oolu hin jiru akka beekan jechuudha. Kanaafuu mirga ofii jabaatee namni kabachiisifatuu qaba. وشان يبلو دئتا دياتان خيبلو دئتا دياتان خيبلو بكتدوين بيغان خيبلو حمان خيبلو طبعا كل هندي ركيني غماري رادو في جريبا ديا مغالان قدين عليه إلما سلام الرتي ونه هناك أرقامو جيرو هناك دين سكامو جيرو خوبته والتئنا ملي ونوان كان نمران بسون قبو انجرو والتو قمنا كتان كان يجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ. هدافي أجيتشا ومان جيلوينا شرتين يجفا تكاين الركنا وزاو كامما ومان زبتنا آمين جاء فدا تنون نفت فتنا جتشايون غرسن سلما جلفنا سلما جلفنا ربون دوان أولتو سررتو باتي دين جنكر فما جلسون ففاتي أنغوين غافني أبابي أماتي كبجام كمني مرغن مماتي هدان دررما أبان ماتي واتي
سماليف جلفنا نافي ما يبوتي سلا ما جلفنا نافي ما يبوتي سلا ما جلفنا سلا ما جلفنا نافي ما يبوتي eeyyen ustaasni keen ergaa jabaanuuf dabarsanii jiru diinonni keen adda baasanii nu qoqqoodanii nu nyaachuu barbaadu maanguddoon tokko yeroo dubbatan dhagaye nyaata tokko nyaachuudhaaf qixxaa yookaan daabboo tokko nyaachuudhaaf bakka tokkotti hunda isaa liqimsuu hin dandeessu qixxaa yookaan daabboo kana addaan ciccirteetidha kan nyaachuu dandeessu akkuma sanitti qaamonni mootummoota abbaa irree kun addaan cicciranii nu nyaataa jiran seenaa sangoota afraanii kan hin beekne jira fakkaatu isaan kan adda baasee akka ittiin nyaate seenaa kan hundumtuu kenna ni beekna akkuma san dhumarratti sangaan gurraachi gaafa waraabessaan nyaatamu wanni inni jedhe ankan nyaatame gaafa sangaan adiin nyaatameedha jedhe eeyyen har'a mootummaan kun addaan nu qoqqoodee hawaasa keen addaan facaasee tokko tokkoodhaan qofatti nu nyaataa jira kanaaf tokkummaa keenya eegnee shiira mootummaan nutti xaxaa jiru kana beeknee mirga keenyadhaaf mirga amantii keenya kabajsiisuudhaaf qabsaa'uun dirqama keenyadha mirga keenya kan kabajsiifnu immoo tokkummaa keenya yoo eegneedha kanaaf hawaasni keenya kallattii hundaan argamtan biyya keessaaf biyya alatti odeeffannoo barbaachisu waliif kennuudhaan qabsoo keenya tokkummaa keenya eegnee bishaan mataa tuqe miila tuquun isaa hin oolu bor qaamonni mootummaa kun mana keenya keessa seenanii salaata nu dhorkuun isaanii kan hin oolledha akkaataa deemamaa jiru kanaan haawwan keenya obboleewwan keenya akka isaan hijaaba baafatan dhorkamuun isaanii hin oolu kanaaf amma irraa kaafnee of eeggannoo barbaachisu hunda taasisuu dhaqabnaa kabajamtootaaf hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan sagantaa raadiyoo daandii haqaatii kanatti aansuudhaan qophiin keenya qophii keenya qalama guyyaa har'aa keessatti diraamaa imaltoota lameen kutaa 5ffaa qabannee dhiyaannee jira dhaggeeffattoota keenya akkuma yaadatamu torbaan darbe keessatti haati Abdurroof irra deebi'uudhaan imaanaa akka jabeessuu qaban himteefii jirti akkasumas warri Abdurroof guddisuu manni barumsaa barnoota diiniif barnoota idilee barsiisu wanta guutameef jecha mana barumsaa akadamii yookaan barnoota idilee qofa barsiisutti Abdurroof galmeessanii jiru Abdurroof mana barumsaa idilee qofa keessatti baratuun quraana isa dakachiisa laata wajjin ilaalla diraamaa imaltoota lameen kutaa 5ffaa wajjin turti gaarii والسلام عليكم جدسين قالني كربي تكولين نقه ميك عمرين دملان الدنيا راكه يا ربي مؤمن توتركا كنك قه يا الله نمدين كيتي جتبه كوبي كلمة بري وني ربي نومي كلمة أبلين كلماتيس كلمة dhugaa qalamaan deeggarree dhara qalamaan mormina kurtiin qalamaa torbaanitti al tokko isiniif dhiyaatti qabxiilee adda addaa of keessatti hammatti diraamaa walaloo asoosama walumaa galattuu hogbaruudhaan haasofnaa toltuu wal ajajnee hamtuurraa wal dhowwina kaayyoon keenya barsiisaa buhaarsaas barsiisu marti keenya reediyoo daandii haqaa haa caqasu. Imaltoota nu marti lubbuu maaliif dagattee imaltoota lameen rabbumaatu uumeen kaayyoon uumeefis quraanaan nuuf himee isa tokkichomsuu taqwaasaa nuuf dhaamee ibaadaaf nu uumee isa tokkichomsuu taqwaasaa nuuf dhaamee ibaadaaf nu uumee. Imaltoota lameen Drama radio barreessaa qopheessaa mujaahidiin haroo gulaalaaf qindeessaan abul khair taatonni garee ahlul khairii sponsor keenya hawwitoota nasrii imaltoota lameen rabbumaatu uumeen kaayyoon uumeefis quraanaan nuuf himee isa tokkichomsuu taqwaasaa nuuf dhaamee ibaadaaf nu uumee isa tokkichomsuu taqwaasaa nuuf dhaamee ibaadaaf nu uumee ibaadaaf nu uumee. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبوك مي غندنا. أيوة مامي. أبوك بيتا كذا كيتي مرجع نما كنا نعارة قسمة كيم بقى فيجاز ما دوفه.
قلت تايني درا دبين بروا قلالي دابر ثوا مالين تا دبين ابلس وكمتي شيخ كينيا كنا بودا قربانا كانت تيجينغا دغاتي دوكه فرشولا برتوني قلالي دا خرا سيرا في نجنه بر ديسنيو ابو كان ما سيرام في مورمي را دربيتنا دكه سير مسرو لا كنا بودو ثوا قلالي دادي سخاسو تم لا لي تم برتونو فرشاني فيفون نمار كدودي اودي سيان دبين ثن نار سيته جفتي حالان نار سيته asoo keenya mee hinaariniti dumbii akkaan biti gootu goonaati narraan jarjarimee xiqqoo Muusaa deengedda kunoo dirqitti harkaa fuune gurbaa dhahee lafa haayee qoomee gumaanu keeti hin jarjarrumee ta'a akkaan biti jettu jenna. Yoo ammaa harkaa baasta yaabbalee sodheetuma akka godhe haa godhu. Sabar gurbaan ammaa akkasiin ilmaadeeraati fafaan dhufa jennee firraa dadabuufne. haa tana gaa isinummaa waan jettan ja'anna taa'isuma ammee isin dhageeffadha. Hayame. Ani koo jarjartanii harka keenya dhiigan godhina. Ammee dubbii tana addisiinii baasanii irraa jiran. Gurbattiin kuni. Ilmaadira hayyaatiin isaa sana beeka. Hin gadda bidoo osoo nan achi taa'uutiin. Wandaan ziyaara jee dhaqeechi jira beete. Laal kaa'uun ogartee itti bilbilee inspektarii. Baay'een seete. Asaayimanii takka jiraati galgala harajaa war tokko kana gabbuu ta'een. Akkam asaayimantiin maali muconni ni jira jenna. Waan takka yaaddee ni deete gadboobuu jeenati. Dubartii maali gaadii roobooksiidha. Hoyi ati siin galtu harkaan deemu gurraachan beektu. Iddoo maallaqatti kanneen kuuseetu nutti ergeewu jechuudha. Kan daa'imman nutti ergeewu duraan seeraan fayyadamnaan jee. Aqiibar billal ana kastiin dhagaa jiran waan takka waan ormi waan qoonni quba qabu qabameete. Hari sarman nutti ergejittuun shakkee waan abbe kaje gurbada. Musa mina tanin ju yeroo musaayibu maal qabani inspektara mo inspektara yetan tanin. Hattuu yeroo walitti. Dallala saati. Amma mugalte woo dubbiin. Hatoo kam jettaati ma. Aboo tana gaa harkumaa qabala harkumaan irraa qabalannaan jaaltan. Akkana moo Hasara walii galu. Ambayyoo dhageessanii anta hasu jeetanaan naataan harka keenyaan nu baasamma. taate moo kan ambayyoo. Nuti islaamni gaana malallaafaa miti waan nuti taanee haa harka qaqa. Firraa dhoorginaa dhiisaa gaa'ee isaan nu haa qaasanii malee nuti ni kasasnu. Taana dubbiin. Taana boo. Dubbiin taana sana qabbale. Emisa haso meslai wannan sola fute ji musamman sai badri mu mali mena yadiya mera le sobat wani jato ai manda jago wani ba jami dibo mera ku adigi je milkan digi je tana gartu duranu aya da an gudo da wannan ne Ada berdua nana la mera fichu. ga pe ya morra Ai. Duftere. Na eda. Wajib merebusin. Ala bahasa timbe kamu. mera Pulih ke faham. Ya bo isan sa. gume ransa Ati gamana gamas sifsa de mala. Wata aku Ismat ono. Kam tu. abo jirma iya makan ini dai ma doi abo dai man Mala kana na gati. dai man doi Aboon jeesina maal lubbuu namaa nutti hin baasin haadhamee hafa eenyu dhoyitanii ilaalamee booju. Aboo taa'ee nutti jeesina nama jeeftanii waan hin godhatan meeqaa meeqaa. fuula raabani Fuula raafannee haala halluu meeqaa. Abdurrahman, uman dia kalau zawalnya sudah dia kau tu sudah mas zawalnya. Sidi me. Hello. Hello ummi. Hello Abdurrahman. Kami Nagia. Nagia, assalamualaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Nagia, salam balik apa cuy galti? Woi Nagia kab dami? Kami. Hayya wallah. Quran itu cerita mau kami. Quran kami. Halo naik gak? Hai, Quran nanti ya kada ada ruas itu nergame dulu Quran naik maka.
Quraana akkamitti jirta? Sittiin kijuu quraanatti hin jiru. Hayi maali quraana gallattiste? Xiqqisumaan barra akkasii miti barra. Quraanatti jiru? Amma alawaan erga. Alawaa siifin erga alawaa fillattanii rakkatii naa himitanii si gaafadde dura. Dhufee qoy. Ummi namaan naamu jiraatti bakka amma abootii dubbisi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkami? Fayyaadha. Fayyaa. Nagee galtanii? Nagooma. Nagee jirtanii? Ijoollee hundi nagaa. Fayyaadha. Ijoollee hundi nagaami. Nagee isinoo nagaami? Fayyaa alhamdulillah. Fayyaa akkami jirtan? Burqaan alhamdulillah. Hayi maali ammoo ammaana adii yoomsitanii? Jechuun kee? Hayi mucaan quraana adii yoomsitanii kuna quraana qarootti jiru jaa miti. Yaa boo quraana fudhatee tuma quraana masjiidaa deemaa bargaa ijoolluma amma hundaamee waa hundaa qulqulleessee si dawalaa qoy. Amaanaan akkanaa miti akkaan isinii kanneessanii jabeessaa. Qulqulleessee si dawalaa qoy. Ayyee nageetti. Hayi nageetti assalaamu alaikum. Waalaikum salaam wayyee. Abu maanti cuftee? Silkii cuftee? Cuftee jirti maal ajamti? Amma ijoollee goddanyoota kiyya dubbiseetiin. Mana barumsaa keessatti waan akka haflaati jira naan jaaniititi. Ayyee. Maallaqa qopheeffadhu naan jaan. Hangam takka? Bakka 900. Kana hunda maalitti goota? Yoo kama guuteelee ni fadhatu. Maalitti goota kana hunda? Raapparra huccuu hin beektu ba? Hin beektu? Maal? Hayi huccuu haa. Takkam? Hayi. Ummaa isaati bakka hoyyaa rabbi maaliin jeesiima bakka? Hayi. Moodarra huccuu hin beektu? Faashina bakka. Naaya. Sani bakka sanaa bitadhaa bakka ijoolleen illee ilaala akkatti gaa. Bakka hin beekuu bakka. Abbaan kan illee yoo na dhageenan dhiisitu bakka miin godha. Inni muka hayi. Yaayyoo. Abu tiga Abu pusing nane jiwo. Arba bene baka. Arba anu ma. Stadium na tu baka control godao. Dansi hip hop ya tamo R&B ya tak style hundang na baka no nan chalu to kufa bung ka baka. obboleewwan keenyaa diraamaa kana qindeessanii nuuf qopheessan rabbiin umrii isaanii nuuf haadheeressu jazaahumullahu khairan baarakallahu fiihim kanattaan sudhaan obboleessi keenyaa Abbaas ibn al-Islaam qophii gabaabduu nuuf qindeeffate qaba qophii kana wajjin turtii gaarii dubartiin hijaaba ala ta'uun biyya alaabaa malee ta'uu caalatti kan ulfaatudha. hijaabni huccuu mallattoo eenyummaa fi kabajni dubartootaa itti ibsamu kan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa irraa gama ergama isaatiin dubartootaaf laatamedha. islaamummaan duratti araboonni doofummaa isaanii irraan kan ka'e abbaan ilma dubartii dhal kan gudeeda isaa gidduu baate osoo lubbuun jirtu awwaaluuf yeroo itti dirqamaa turedha. dubartiin akka tasaatti osoo hin awwaalamin hafuun umriin ishii dheerates jiruun ishiin jiraattu jiruu gadadoo ta'uu irraan kan ka'e osoo kanaan dura awwaalamee ture kan ishii jechisiisudha. dubartoonni akka beeyladaatti gurgurtaadhaaf gabayaa baafamuu fi eenyuyyuu ishii oofuudhaan kan gurguramtu bakka namoonni walitti qabamanitti huccuu takkaan alatti qaamni isaanii yeroo itti taphatamuu fi waan kabaja jedhamuyyuu hin qabneef akka meeshaa gatameetti ilaalamaa turte. hawaasa doofaa akkasii keessatti ture ifa addunyaa kan ta'an Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahuudhaan ifa isaanii kan yoomuu hin dhaamne kan ibsan. hawaasa to'annoo abbootii lafaa jalatti argamaniif garboottaniif harka qalleeyyiif walumaa galatti qaama cunqurfame maraaf ifa isaanii kan waliin gahan. kanaaf tur namootan
humna isaaniin qabeenya isaanii fi aangoo isaaniitti abdatanii dhaamsi Muhammad kan cabbii ol addaatu kan liqinfamuu fi dhabeef kanaaf kan hordoftoota isaanii jaldeemuudhaan akka horiin gorra'aa turaniif waggaa 400 dur magaalaa Giriik takka keessatti hayyoonni walitti qabamuudhaan falmii cimaa ta'e wal gidduutti taasisan walakkaan isaanii yaada falmichaa irratti ibsa kennu isaan kaan immoo yaada kan faallessaa jirus akkasum yaada kennatuun ibsa isaa ibsa dhimmi hamman isaan gidduutti falmii kaas kun mata duree dubartiin lubbuu ni qabdi moo hin qabdu jedhu ture jaarraa doofummaan jaarraa araboota caalatti itti mul'ate ture jaarraan doofummaa sun har'a kunoo jaarraa 21ffaatti deebi'uudhaan beeksisa konkolaataa tokkoof jecha dubartoota 10 hiriirsuudhaan paantii qofaan qullaa konkolaatichatti hirkisuudhaan suuraa kaasuudhaan beeksisa itti hojjetanii jaarraan 21ffaan jaarraa beeksisaaf jecha dubartoonni huccuu tokkoon alatti qullaa dhaabatuun oomisha gatiin isaa qarshii tokko hin geenye akka beeksisaniif itti affeeramaa jiranii gama mata duree keenyatti ogguu deebin amantiin islaamaa wanta kamiyyuu haraama ogguu taasisu wanta haraama ta'isaniif nama affeerus wajumaan haraama taasiseera fakkeenyaaf zinaa ogguu dhorku wanta zinaa kanaaf nama affeerus dhorkaa taasiseera kana jechuun uffata qullaa deemuu saalfaallata illam dhoksaatti walqunnamuu sagaagalummaa hoggabarruuwwan gochoota kanaaf nama affeeranii fi kan fakkaatan dhorkuudhaan ulaawwan sagaagalummaa nama affeeran cuqqaaleera kanarraan ka'uudhaan hayyoonni fiqii wanti haraamaaf nama affeeru kamuu haraama jedhaniiru sababa ijaabni ajajameef gidduu inni tokko dhaloota badaa ta'e horuu irraa akka qusatamnu yaaduudhaan ijaabni dhiiraa ija isaa to'atu yoo ta'u kan dubartii immoo huccuu qaama ishee mul'isne uffatudha qaamota kanneen lamaaniif islaamummaan akka isaan badii guddaa kan ta'e zinaa irraa of eeganiif bifa kanaan wanta zinaaf isaan affeeru isaan irratti haraama taasiseera akka barsiisa islaamummaatti wanta haraama ta'e irraa akka fagaannuu fi wanta halaala ta'e immoo hanga humni keenya danda'etti akka raawwatu qabnu yeroo mara nuuf himamaa tureera qullaa yookaan huccuu alatti deemuun akka islaamummaatti wantoota haraam ta'an jalatti ramadama qullaa taa'urraa fagaatuun guutumaa guutuutti musliimoota irratti dirqamaadha qullaa oggujeen akka hedduun keenya yaadnu huccuu alatti ta'uu qofa osoo hin ta'in qaama keenya kan dhiiras ta'e kan dhalaa kan akka dhokfamu ajajame dhoksuu dhabuu jechuudha islaamummaan amantii uumamaa amantaawwan biroo irraa adda ta'e kan jechuun immoo hordoftoonni sochii isaanii kamiyyuu keessatti hanga dhuma jiruu isaaniitti gocha isaan raawwatan kamiyyuun to'atudha amantii fedhii ofii jala deemuu irraa qulqullaa'e guyyaatti yeroo 5 salaatuun kee kan to'atamu yeroo nyaata itti nyaattetti adaba islaamummaan kan nyaattu akkuma hiikkaa isaa harkaa fi miila kee rabbii keetiif kan itti kennattu islaamummaan amantii kaayoo uumamuu keetii ta'uu isa si hubachiisudha islaamummaan yaadrimee akka siyaasatti eenyuyyuu yeroo barbaadetti jijjiiruu osoo hin ta'in fedhiin kee guddaan rabbiidhaaf ajajamudha islaamummaan amantii kee kan uumamaati kan mallattoo eenyummaa keetiiti namni akkamitti amantii isaa kan uumamaa kan irraa osoo hin du'in fagaata islaamummaan wantoota akka hijaabaa zakaa salaata fi kan biroos kan dirqama taasifame kamiyyuu filosoofii fi loojikii bifa kamiituu hin barbaadu akkasumas eenyuyyuurraa hin qeebalu dhimmoonni kunniin dhimmoota biyyittii keenya keessatti akka hin barannee fi hin hojjanne itti dhorkamnuu miti dhimma hanga lubbuun jirru bakka kamiyyuu fi yeroo kamittuu raawwatuu qabnudha wantoonni islaamummaan dirqama taasise kamiyyuu kan mirga eenyuyyuu hin sarbinee fi hin tuqne kan ta'anii fi riiqicha dhugeeffattoonni amantichaa uumaa isaanii wajjin akka qunnaman cimsanidha mulqamni hijaab sekularizimii da'oo taasifatuun nu irratti raawwatamaa jiru hatattamaan haa dhaabbatu. Diin kan kee onnuu qabii ilaahii haa qaharee daddafii nuuf fidi nasrii yaa rabbi tokkummaa meenu ijaaree gooftaa gaarii meenu gargaarii
رحماني وهم جابوا كذي برماني عين الرابري ددفين في دين أسري يا ربي تكما من وجاري kabajamtoota hordoftoota keenya eeyyen dubartiin keenya hijaaba malee yoomuu ta'uu hin dandeessu. Hijaabni keenya mallattoo eenyummaa keenyati. Hijaaba keenya niqaaba keenya baasuu jechuun amantii keessan dhiisatii gara dukkana wallaalummaa doofummaatti deebi'aa jechuudha. Qaamonni mootummaa hawaasa keenya irratti xiyyeeffatanii amantii keenya irratti xiyyeeffatanii wanti isaan duula nurratti taasisaa jiraniif waanjoo gabrummaa jalatti camadamnee akka gaafii hin gaafanne akka isaan barbaadanutti nu bocuudha barbaadu nu qaruudha barbaadu eeyyeen nuti ammoo akka isaan barbaadu osoo hin ta'in akka rabbiin subhaanahu wa ta'ala barbaadutti karaa rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam irratti nu barsiisan gubbatti sabannee deemu barbaanna. Mirga jechuun maalidha? Sekularizimiin isaanii ummata amantii ortodoksiidhaaf kan mijate kan gaafii hin gaafanne kan amantii isaanii kabaju kan eenyummaa isaanii hin tuqne amantii musliimee eegitee immoo sekularizimii jedhanii fuuldura nu qabuudhaan roorroo nurratti gaggeessu. Kan ammoo fuuldura dhaabbannee ofirraatii mirga keenya kabajsiisuun dirqama keenya. Eeyyeen nus biyyattii san keessatti lammummaadhaan eegi isaan wajjin qoodannu taate hawaasni musliimaa lakkoofsaan guddaa ta'e kun akkuma guddinni isaatti mirga guutuu isaa goonfachuu qaba. Isaan akka nu barannu hin barbaadan nuti ammoo dhiibbaa isaan nurratti gaggeessan kan wajjin dhaabbannee mirga keenya kabajsiisuun dirqama keenya. Mirga keenya kabajsiisuuf immoo hundumtuu keenya gahee keenya ba'uu qabna. Haawwan abbootiin barataan dargaggeessi daa'in ulamaa'in beekan hundumtuu gahee isaa bahuu qaba. Amantiin kan hunda keenyati. Amantii kana cinaa dhaabbannee duula amantii kana irratti gaggeeffamaa jiru hundi keenya hamma biyya alaatti kan argamnu hundi keenya irraa qooda fudhachuu qabna. Sagantaawwan guyyaa har'aa kan qindeessee isiniif dhiyeesse an obboleessi keessan Hamzaa Booranaati. Gama kutaa teeknikaatiin obboleessi keenya Abul Khayrin wajjin ture. Sagantaawwan keenya guyyaa har'aarraa ergaa keenyas akka nuuf hubattan abdii guddaa qabna. Amantii keenyaaf aarsaa barbaachisu hunda kafaluudha qabna. Tokkummaa keenya haa eegnu, wal haa dhageenyu, wal qoqoodiinsa mootummaan nurratti hojjetaa jiru kana jalaa baanee tokkummaa islaamummaa haada islaamummaa kan rabbiin itti nu ajaje walaa tafarraqu kan nuun jedhe san wa'tasimuu bihablillaahi jamii'an tafarraqu haada rabbii qabadhaa tokkummaadhaan addaan hin babbahinaa nuun jedhe yoo addaan babaanu taate rakkoo hedduutu jira. Kanaaf rabbiin of eeggannoo nuuf kenne. Kanaaf rabbiin tokkummaa nu dhaamee jira. Warra tokkummaa ofii kabajee waan tokkummaan qabu argaturraa rabbiin waa taasisu. Raadiyoon Daandiyaaqaa sagalee hawaasa musliimaa bal'aate. Raadiyoon Daandiyaaqaa tamsaasni ishii bal'atee sagantaawwan ishii bal'atanii akka hawaasa keenya tajaajiluuf hordoftoonni keenya dhageeffattoonni keenya maatiiwwan raadiyoo Daandiyaaqaa raadiyoo kana cinaa dhaabbachuudhaan gargaarsa keessan gumaacha keessan qabeenya keessaniin akka nu cinaa dhaabbattan maqaa rabbiin isin gaafanna. Raadiyoon Daandiyaaqaa yoo kan qarqaarsa keessan hin arganne yoo gama keessaniin deeggarsa hin arganne taane sagantaa tokko hojjechuun ni ulfaata. Sagantaawwan qindeessanii hojjechuudhaaf baajeta guddattuu barbaachisa. Bakka immoo kan nuuf dhaabbachuu danda'u isinidha. Nutis qabeenya keessan isinis qabeenya keenya. Eegi wanti kun lamaa wal simee hin deemne taate inni tokko dadhabuun isaanii mala. Eegi isin nu cinaa hin dhaabbatin nus ni laaffannaa ni cabna. Yoo immoo nus gama keessanitti cimnee hin dhufin isinis odeeffannoo fi hubannoo haala wayitaawaa argachuu hin dandeessan. Kanaaf nus isin barbaachisna isinis nu barbaachistan. Kan lameen wal simsiisnee deemuu yoo dandeenye adeemsi karaan nu deemnu dheerata. Raadiyoo kana cinaa dhaabbattanii akka gargaartan ammas irra deebinee maqaa dhageeffattoota keenyatiin isin gaafanna. Barakallahu fiikum hamma sagantaa keenyatti aanutti deebinee wal arginutti. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. الله ربي يا جبا قبلنا سكبا قوة في قدرة لكم سكبا قوة في قدرة لكم سكبا
نون الدفني نور كاسوان ندبان الله ربي يا جبان جبين كمنوه سكبا قوة في قدرة لكمنوه سكبا نور الدفني نور كاسوان ندبان